kabajaan ni jiru takkanaa kana ta'u. Ana ganna buusi mana keeti be. Buusi gad maa barbaadda naafi isa naannoo as jiru buusi gad. Yoo kabajaa feete booni gadi buusi. Buusi gad. Gadi buusi. Waati maaliif itti oowwista Ahmed? Maa namatu itti akkana nama gootaati? Salaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Maalin jedhe maalin godhanii anolli waan hin godhin qabu. Laa jechuun ati Komentiin koo jala jira bar. Laa jechuun wanni san isa oowwisuu danda'a maaliif akkas goota Habibi? Qoy kaawaa tokko laali Habibi yadaa maali beektaa? Amma anatti abaaree akkasi godhee rabbiin kaatimaa kee haa balleessu rabba akkasi haa godhuu jedhaa jira miti. Si galaa jira. Intala kana laa nuti akka wanta kan taane itti himu jirra barbooniyee. No. Akka kan taane. Amma fakkeenyaaf waan kana anammanii akka inni na arrabsee kanarraa bu'u kanaaf inni deebii isaaf kenne akka inni gadi bu'uuf jedhee maalin isa jedhee. Isa gabbusuuf akkas goote. Akka inni bu'u fedheeni abaarsa kana rabbiini abaarsa tishaa baarte kana rabbi sitti haa galagashuun jedhen. Sababiin isaa fakkeenyaaf mee rabbii kee jedhi ilaali rabbi kaatimaa kee haa balleessu intala kaatimaa ishee tolfachuuf gama islaamummaa dhufte rabbi kaatimaa kee haa balleessu jedha. Mee rasuulli haadha manoota isaaniirraa gargar hin baane rasuulli hin hiikne namni biroo waliin hiikne ijoollee horeeyyuu namni adda ba'aati kan isa kanaa maalti addaayyuu sooshaal miidiyaarra laayiviirra ba'ee waan inni haasa'u erga kalleessaatiin agartu jechuun isiniif qaldiidha namoota siif jechuu qotuu hin taane namoota biraaf qaldii ta'uu danda'a garuu wanti kuni namoonni biraammoo akkamitti fudhatu akkamitti namni gama islaamaa dhufa waan akkasii argaa waan akkasii dhagaa mee waan kana billaa aleek mee ilaalame gadi qabaate qalbiitiin ilaalaa naannaa arrabsu rakkoo tokko hin qabu ani waa'ee dhimma koo guyyaa karaa wal gaafanne ani Muhammad Bayaan nama lamaaf dhiifama hin godhu jireenya koo keessatti. Maaliif ani Muhammad Bayaaniif eenyu? Muhammad Bayaaniif eenyu? Laa dhiisa sirratti hin dubbadhu. Ana. Maa rabbii jedhi gammaa irratti wal geenyee beekna haadha na arrabsitee beektamoo abbaa na arrabsitee beektamoo rabbii jedhi maalafi? Maaliree? Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Beeta ani jecha akkasii san dhaga'uu hin danda'u saniif hin gabbu'e obboleeyyi keenya boonii illee sirriin goone Ustaad Ahmad illee sirriin goone Muhammad Bayaan illee sirriin goone akkamitti yoo naan jettanii Muhammad Bayaan eefa afaan gartee kana haasa'uu eegalee waan gartee safuu jawuu eegalee xiqqashuu bubbulee jira. Ustaad Ahmadis bakka tuqan beekaa maaliif marfee nuti tokko? Akkasii bar bakka saniin tuqee jee bar bakka saniin tuqee hojjisee jee. Ustaad Ahmadis ni beekaa namni kun dhuga kana dura walitti waliif hin galan isaan. Sigareemi ammas namni hanqa fedhallee yoo ta'u ngore akkamitti afaan ajaa kana na haasa'uun gaarii miti. Abu Sabraddiin bakka booniyyeen jirtutti hin dubbadhaa wallaahi wa billaahi jechuudhaan bilbila dhiisi namni kun si jaallata akkasidha jedhee sitti maan turre sitti dawwalee sitti haasa'an turre si kadhataan turre dhufe qabxii kana natti dhiyeessitee waan kana kanaaf itti naa gaafatamummaa naaf fudhattaa jedheennaan dhaabbadhe waan kanarraa siin hin jenneen. Ustaad amma sana son tahin amman kana bar fakkeenyaaf booniyyeenoo haati silaa jaamunulee hin dadhabne bira jirti nama kana wajjin haasawaa jirti laayifillee wajjin seenaa jiranii ani dhugaa dubbachuuf nama si jaallatuuf illee sillee kabaju nama jechi amma Muhammad Bayaan siinjii kana sitti illee quudhin akka Abu Sabraddiinitti garuu bakka tuqan beeyta atilleen dheedheeti osoo isiinuun dubbatiin ati gizee akkas jettu innillee miira keessa galee mee haadhumatan teessanii eenyu arrabsiise harmaan tan isaa toon teen siit arrabsiise ummaatiin teessa kabajaa qabdu sanii ummaan teessa safuu kabajaa qabdi hawaasa isii keessatti haadhaa boluu jaanii kabajaadhaan
haadha Ahmad Jaanii namni si qabate Ali Toollaa si qabate akka isin tuqamtu miidiyaa kanarratti namni gahee godhe ummaa kan jeeqa tuqamtu godhe si mataa kee Ustaad Ahmad dhugaa walitti manfirummaan hin badu. Ani rabbiif jedhee haadha koo mitiiti lubbuun koo yoo darbe homaa miti Abu Sabraddiin dhaggeeffadhu. Rabbi kaati akkuma ummaati yaatini ummaan tan jechuun bara akkuma ummaati yaati na dhaltee hin qabne rabbi kaati maakii haa balleessu. Sadarkaa kanarra roonni ga'u teessanii duukaa qoosaa jirtu. Maaliif qabdanii hin dhaabne isin? Maaliif qabdanii hin dhaabne? Gaafii bareeda. Ani immoo aarsaa kaffaleen gadi isa buusa mana kanarraa. Lakki akkasii miti Ahmad rabbiin hamama bayaan qofaa miti dhageeffadhu rabbiin ka'aalamaati. Mamma bayaan yaa rabbi booniyyee wanni si balleessi jee jechuudhaaf rabbiin hin balleessu si galee. Booniyyeen rabbii sitti amantee. Maayikii sirratti hin banadhu dheen amala koo keessaa ani maayikii namarratti banachuu hin jaalladhu. Nan dhaggeeffadha callisee. Garuu isin hin dhaabsistu jedheen kan hin dhufee seeneen malee hin seenan. Erga ani dhufee seenaatiin seenne qoya Hamzaa Habiibi. Erga ati dhuftee seente ati waan kanan hin dhaabsista jedheen yaadaa tureen. Atis dhaabsisuu hin dandeenye. Qoosaatti seentan garuu inni isa qoosaarra tarkaanfatee abaarsa kaatimaatti achi tarkaanfate. Miidiyaa kanarraa namoota meeqa nu dhaggeeffataara? Namoonni Islaamaa nu dhaggeeffataa jiru. Namoonni Islaamaa hin taane nu dhaggeeffataa jiru. Namoonni garaagaraa nu dhaggeeffataa jiru. Bifa kaafaan si qabu dhiifama naa godhiti. Booni agarsiisuudhaaf booniyyee waa gaafachaa ture. Yoo kan dhageessan taate. Osoo tana deemu jiraniiti dubbiin hawwite malee niyyaan silaatana ture. Akkasii Ustaad Hamzaa. Bara dubbiin maal seedara musha taraa duraa sana akkuma taphatti haasawamaa turte maamma bayaanitu lakki bo'aan tana dhugaaf haasawaa jirtamu ajandaa bakka na hojjaa jirtamu dhugaadhaa jee gaafate ana tureemi. Ammoo ani bakkin Ustaad Ahmadiin itti dubbachuu danda'e maan dhaabsisinaadhaa jee Ustaad Ahmad gaafii dhiyeessee jira. Inni abaare sanii irratti yaadee buujira. Nama kana. Ustaazi Abu Sabraddiin ani Muhammad Bayaaniin hin hordofu. Ture ergan bilookii godhe bilookii jala jiran hordofani. Isa dhugaan sitti maan argu viidiyoo isaa yoo jechuudha. Dhugaa dubbachuuf arguu waan hin barbaanneef hin argu. Yooma rabbi guyyaa qiyaamaa wal nu agarsiise malee waliin agarru. Isa duukaa jechuudha. Yoo viidiyoo isaa namni sheerii natti godhe fakkeenyaaf kun akkam maasonu kan akka carraa sababaan an keessa jiruu fi yoo natti dhufe malee hin argon dhugaa dubbachuuf namani fakkeenyaaf hordofuun barbaachisne biloo godhee man ta'ani sababiin isaa dhaqee nama kana tuqaa maalidha jedhee garuu sababa kiyyaan amma maaliif dubbataa son taane fakkeenyaaf aan beekuu dhabu mala ummaan tante nama fuula rabbi jiraaf yoo taate agartee nama kana gartee arrabsiisuun sigalee nama tokko bar zulmii nama zallamte bar namumaatu abbuma sana dhiifama gaafattaa meessa akka shari'aa islaamatti toobaa qofa ho'i deemtaa. Haqa namaa namumaaf deebistaa laga. Akkasii ustaada kiyyaani wanni jeef nama kana gartee nama afaanii waajoo kana yoo beekte namni kun gartee daangaan isaa akkana eega beekte beeke ifii jecha osoo hin taane kabajaa haadha abbaa keetiin san eessisuu jechaaf cadhisuutu irra caalaa jee waan yaadee fi akka ta'e ilaalchi kiyya akkas ture. Walitti aara qaba waan ta'eef abaarsi ammoo haqa malee ni qeebala maan qeebalu gar. Lakki mee osa kuma dhugattu Ahmad siyaa gaafadhu. Ati inni abaarsa isa abaarsa deebitee isa abaaruun silaa isaaf dirmachuudha moo rakkoo biraa fiduudha. maal jettee abaarsa amma fakkeenyaaf inni booniyyee abaare isaa fi rabbiitu wali zaabbata tole ati immoo deebitee abaarsi ati isii abaartisin sirratti haa deebi'u jechuun khayrii dalayde moo isa abaarte deebitee ammoo sharrii biraa dalayde. Mee khayriin dalageef sharriin dalage mee atumti fatwaatti naa godhe. Lakki ani fatwaa si kan nuufi migaafin si gaafadha. Jechuun na gaafate maarree ati naaf ibsan on beeku. Hay hamtuu namtuun ni deebiti. Hamtuu namtuun ni deebiti.
Hamtuun kana caalu yoo dhufte ummannoo waan baay'ee dubbataa jiraati wantoota meeqa. Hamtuun Rabbiratti kanummaan kakatee dubbataa jira. haa dhuftu. Hamtuun ni deebiti. Hamtuun toltuun deebiti. Duba akkamitti ati arraba abaarsaan deebistare? Abaarsaan akkamitti deebista jettee? Abaarsaan bakki itti deebisan hin jiru. Lakki siin gaafadhe. Namni kuni dhaggeeffadhu. Isinii waan ani kirikiriin deemu yaada kiyyan kannachuu deemu. Laal. Okay, anis yaada koo kennadhu yaada kee. Nin fixadha yaa badii abbaa tokko namni tokko. Walaa taziru waaziratan wizira ukhraa. Badii nam tokko namni tokko hin baadhatu. Muhammad Bayaan osoo asirra bahee isii miti abbaa fedhe abaaraa jiraate abaarsii abaarsaan hin deebi'u. Sii galee abaarsi gorsaan deebi'a. Ati immoo akki jette ani isa abaarsaa isa waan saniin tuqeetitiin hoggaa inni oowwe kan inni gabbuu niin beekaa jette. Wanni kun akka alaalcha Hamzaatti dogoggora na fakkaata. Dhiifama naa godhi waan sirrii hin goone yoo isa abaarsa deebisuu barbaadde aboo rabbii tokkicha hawaa nama godhu ati abaarsi keetiis wanni keetiis yoo rabbii biraa hin ta'in waa takkan taatu. Rabbiin ammoo zulmii irratti haraam godhe. Rabbiin akkanuma lafaa kaatee ebalu nama abaareef itti qeebala jechuudha miti. Abaarsi hundi nama qeebalame jechuudha miti. Sii galee abbaan fedhe waan fedhe jiru wanni hundi ni qeebalamte osoo hin ta'in ani kana na fakkaata yaada kiyyaan kan nadhee akkana na fakkaata wanni ati goote sirrii miti. Onnachuun kee immoo likkisi fakkaachuu danda'a. Garuu immoo jaha biraatiin hoggaa laalan sirrii miti dhiifama fixadhe. Galatoomi siif sirrii ta'uu dhiisuu danda'a. Wanti siif sirrii anaaf sirrii ta'uu danda'a. Wanti siif sirrii hin taane immoo anaaf sirrii ta'uu danda'a. Hin beekamu. Walaakini dhaggeeffadha. Bakki inni dubbataa jiruu fi mee nama kana namni hin gorsine jira. Ani garuu siiniin taajjabe dhiifama naa godha malee hedduun isin taajjabe baay'ee. Baay'ee tokkoon isin taajjabe. Dhiifama naa godha. Wallaahi. Jechuun ittuma yaaddanii dubbataa artama waan dubbataa artan kan. Warrootuma amma fakkeenyaaf Abu Sabraddiin haa ta'u, Sillee haa ta'u. Sooshaal miidiyaa kanarratti namni tokko bakka kaleessa karaanii jannataa karaa dubartoota shawaadhaa. Achi gadi dhufee bakka kana ga'e. Wanti itti qalladamu wanti itti haasa'amu kun diiniidha miti waansa. Sheikh Ahmad rakkoo qabdan isin. Salaamu alaikum. Salaamu alaikum Sheikh Ahmad. Salaamu alaikum. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Dhiifama hin fixanne inni biraa Fixaa dafaate ishee. inni biraanii kullukum raa'in wa kullukum mas'uuli hin jenne Rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Hundi keessanii tiksituudha. Waan tiksitan irraati hin gaafatamtu. Badii tokko amma fakkeenyaaf tuunan keenan dubbadha jedhe ituun ani dubbadhee of arrabsisiisee of xiqqeessisiisee xiqqaadhee waan kanan dhaabsisne ta'eeti wanti kun hin dhaabbatu. Ganaa baay'ee deemuuf jira. Baay'ee deemuuf jiraan. Dhaqeellee wanti kun Amza obboleessa kiyya Amzaa Sheek Jaabir keessaanin sagalee siif qaba. Waanin sagalee siif qabuun qabu wanta asirratti naasone waan kana wal qabsiise. Sagalee siif qaba. Sagalee koo kana dhaggeeffadhuuti. Yoon waan amma kaase kana irratti dogongora qabaadhe keessaa natti miti. Isanatti miti sana paaplik godhi sooshaal miidiyaatti. Waan asirratti naasone jira wanta ammaa kanaan wal qabate. Tole. Irdaar Khalifa galchii siin jenne geenye. Abu Sabraddiin salaamu alaikum. Maalif salaam Hamza barkaatu Hamza Hashim. Amma karaa gabaabaa kamiidhame walitti fidaati awfii goosaa wanni akka abaarsa nama balleessu jiru addunyaa kana gubbaadha nuti wanni barbaadu nageenya. Qoosaa miti wanni jiru wallahi alazim am viidiyoo tokko argeen akka malee rifadhe. Sini galee miti. Meebe immoo obboleessi keenya suni sababa inni gama sirbaatti deebi'ee kitaaba dhiisee waa hunda waan rabbi wani dhiisee fi sababa gartee mahabbaa mucayyoo kanaatiin na fakkaata akkaan ta'a ilaalu. Kanaaf Sheekha wal keessa namni kun moo dhukkubsatee dubbii wal keessa laakiin kan sheekha maal taate maaluma taate dubbii wal keessa laakiin Goni ya ni terima kasih.
Khalifa si kanu jira ilili nagartu boni dili mama bayan dalage mucawun tun ittiin gaafatamtu mucawwan khaayil way dubbii guyyaa sanii inni isin jalan ture yani fakkeenyaaf inni viidiyoo ma arkina fakkaata Hamzaan Hashim. Am videoon arge Hamzaa Sheekh Jaabir dhiigni kiyya waliin danda'u beeku. Akka isilachuu Hamzaa danda'u. Na zolluma iddoo deddeebiituma beekaan callisan. Na zolluma waan isaan beeku waan obboleessoo. Monitore naa kan takkan borii yaana. Galeelloo kan kana. Ajandaa waan irraa haasaa argamu barre. يا أخي مجان تران خطيبة تري داعي تري رب زلات داتي إرجع محبة مش أيوه أنا كيسة قالي بلونين ونيتي مال يا أخي مال وإيجي كان يكون برني أرجع أقلين كان يكون برني فاهمة أنا أدي يوجن نرى كوكبا ما أنا أنت بتشوفها فوق الشباب مرترا وش أنا مني بني هذا ما بدو gaji bakoy Nani siifin galchaa booniyye. akkamittiin kennas warraa kudi deebiin Ka'umsa isaa dubbatu jira na fakkaatee bira. Dubbiin inni achirraa ka'ee akkasii Hamzaa. gaaf mana shaallaa dabar wannu hundi maal taatan Dhugaadha. Awwa dubbiin jira kanaa manna shaan laalame maal goona ayyee boonii akkam goona ittoo hiikee jira akkam godhan duuba. mucawwan kiisa muu qaba bakka jechuun ilaal wanni wayyaan kennameefi madaa isaa fayyisuudha mucaan isiillee dhabee waallee dhabuu qabu. kun olaal kaaya ajanda rufii duudee mogaan isin hin jiru amma isin dhugaan isin Wallahi lazim miti maqaa rabbi fayyuu qaba bakka kanas fayyuu qaba kanas mucaan fayyuu qaba. Namni monitara qabdan kan ifoo galchaafu. Uummanni monitara keessa kunillee miqanyaa kamuu isaa oduu monitara keessa kun. zammi jedhanii taa'u barnaa guddaas jiran Naa kan inni akka monitara yookaan Sadaa Ahmad kan naadi jira Dr. Khalifoo galchee yookaan suuraa fuudhaa hunda keessatti. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maalum sabaa warahmatullahi wabarakatuh. أي دبدا أفان نياتني تندو في وريد أما دبي أركا قبضن في تدا. Oh. Bakka raasanii ittiin deema yoo agartee oofime hin dhaggeeffanna. Wanni na dhibee takka yoo jiraate addunyaa tanarraa ilmi namaa kuni mirga uumamaa rabbii wajji uumeen qabamu hin qabu jara keenya. Waan barbaade godhuudhaaf mirga qabamoo qabu hin qabu. Karraa gaafatu waan inni balleesse tana tolchu kan jazaa rabbi kafaluuf rabbi moo ilma namaati. Ka balleesse yoo gaafate ka gaafatu rabbi moo ilma namaati. Rabbo. Yoo ni fi daangaa Hamzaa Sheekh Jaabir ka dabru jiraate seerri biyya inni jiru gaafachuu yookaan immoo daangaa rabbii dabru taate daangaa rabbii yoo ni fi akhlaaqa tolfattanii waan nama himtan afaaniin nama himu yoo kitaabni isin qaraatan kitaabumaan an beeku moo kitaaba biraati yoo namni waa balleesse afaan gaariin akhlaaqa gaariin nama himaa jira. Obboleessoo nama arrabsaa mana namaa shallagaa manni abaluu miliyoona ammas ni baasaa maarree ammas ni baasaa minaamin jecha nama arrabsaa isin eenyu hawwaan akkanaa kana nama himtan mi eenyu isin eenyurra babbareeddammoo eenyurra beekumsa qabdammoo eenyurra humna qabdan isin jalaan dachiidhaa isin gubbaan samiidhaa waan naamusa godhatanii namarraa jiraattanoo haayi rakkoon teessan maali yoo dhugaa walitti himtanoo Hamzaa Sheekh Jaabir waliin sossobinaa yoo namni tokko kan karaa malee jiraatu taate bakka isaaf rabbii wal gaafata. Mamma bayaanni dheengadda kalee mana keessatti waan jechaa ture qubaabdan obboleessoo gurbaan kun waan rakkate nama itti dhiyaatu beeka nuti warri sooshaal miidiyaa kun as gubbaa dhufee caffaruu isaa qofa agarra. Yoo dandeessan taate isin obboleessi keessan akka daangaarraan baane yoo barbaaddan keessaa walikkoottaa miidiyaa kanarra bakka namni amala walii ni beeyna Muhammad bayaan miidiyaa irra dubbisuurra balaan samiituun itti buuturra wayyaadhaaf miidiyaa irratti waan takkasiin fudhatu yoo dandeeyame guruppii hidhanii keessaan maal rakkatte yanii namoota aanaasaa ka isa dhiyaatuun dubbisan yoo dubbisan malee as gubbatti ni gorsina hojaan namni kun nama barate
والله ما بيان اسنا عما أزيرو كان هند تعالى أنا مدينة نبرت حمزة شيخ جابر رأي أستاذ أبو صبر الدين حمزة هاشمين نمو معزقوب بعد الرمز أنا أبو ما فيه تعالى أنا مدينة برت نمنقون هيا نما دين برتين نما دين بقى متان ساوي ما بنا تسدياتي رالتا لكن ستي مجرا أتشيكي بدي وجه دي والله ولا كبرين والله العظيم رب الكعبة ولا كبرين. So namni kun jaalala keessattis ni miidhame wallahi jaalala keessattis ni miidhame bultii keessa seene akka inni barbaadu ofii ta'u ani immoo guyyuma guyyaa ani kanumaan fi akkaan barbaade harkadhee akkaan barbaade ta'ee jiraadhu kunu waan takka lubbuun gaafa naawwite bakka lubbuun bakka waan hin taane na dhiibdi waan ani hin dandeenye na faana na hirkifti so akka ati barbaadde kunis akka hin taane keessa sina qummala mucaa kana gatteessifnee haa dubbifnu kalee waan nama himate agartanii jirtan amma nama tokkotti manni inni himatu kuni miskiina meeqaan tam karaarra jiru kan waan nyaatu hin qabne huni jira isa gargaarraa minaamin kun kan fiifuu mana qabu ulaanatti kaayaa booyaa faa warra jee isa qeequu jira akkasii miti namni tokko diin kana keessatti yeroo isaa fixee diin kana barsiisaa ture gaafa abdii muratu gaddeebii akka ijoolleetillee biizinesa kophee riguurraa waan adda addaa deemee reetiisuurraa waan akkana kanarraas gaafa qalbiin isaa guddattee maal jee hamileen isaa gaafa cabuu dhumte dhagassi dhiibdi hamileen ilma namaatuun gaaratti dhiibdi gaayis walii hubannee yooniif mucaa kana ni jiraa miti waan inni qalbiin isaa barbaadu san goonee fi kara diin isa deebisnee irra wayyaadha malee as gubbaadha maarree abaaree mirroo abaaree namni akka inni hin abaaree barbaadu isarraa fagaachuu bakka stay away from him yoo isarraa nagaa ta'uu barbaadde nageessu isarraa ta'uu barbaadde isarraa fagaadhu innillee dhufee sun tokko amala maama bayaanni beena dhufee qofiyaa isaa qayyate dheenya kana raapparatee baay'ee qofiyaa isaa qayyate kadri isa itti banatee qama sigalte so wanni kun I think waan isa yoo kan arraba isaatirraa jecha isaatirraa najaa ta'uu barbaadan taate irraa fagaadha yoommoo kan isa dhiyaatan taate guruppiin hidhaa doolaara 500 wal qabneeti ulaa manatti keenyaa fi deebi'eetiin ijoollee barsiisaa mana kana ulaa naatti kaayaa isin hin jee maal abbaa keessanii barbaadan achi achirraa hay uummanni kun kan fadhasa Khalifa ani waa si gaafadhu maal na gaafatta Uummatni kanatti dura dursoo gisee dura dursoo seentuu maal jettee namni mirgan qabu jette. Akkasimi? Mirgan qabu mirga waan namni. Mirga qaba. Booniyyee mirgan qabdu? Mirga guutuu qabdi eenyutu qaba booniyyeen obboleettii teenya. Dirqii godhu jira haayee ati amma dura dursoo kaasoo jiru sulaa dhageessi. Akkam jedha dirqii godhee isii abaaree isii galee wanni raasoo jiru kana isii abaaree hireen ta'e takkan taatu ati addunyattis akhirattis ibiddaan gubattaa si galee ani si abaareetiin jirama waan akkanaa haasoo ture si galee isiin mirgan qabdu waan takka tanii isiniin waan takka ramee dubbii teetan akka lamada dubbattanillee wanni hin barbaanneef obboleessa waa hedduun isin haasaa qiyya keessatti mucaa tana gaafa umraa dhaqallee du'aayii godhuufii ture akka gaafa du'aayii godhu san hiitee jirtaa maaliif du'aayii gootaafii jettanii gaafanne sa isin oromoon ture akkam gaafa san du'aayii godheef yaa booniyyee jedhe aboo hajarul aswad qabatee du'aayii godheef wongooneef ma gaafa hiitee jirtaa maaliif du'aayii gootaniif hin jenneen akka arra yoonii fi inni jaalala keessa seenee gartee miira keessa seenee abaaru taatu aboo akkumaan isin hin jeessan guruppii hiitanii keessa ammaan gaafatanii mucaa tana lamada abaaraa jirtanii bar inni tara takka abaare oromoon takka abbaa ifan rabsa takka namaan rabsa lammata abbaa ifan rabsaadha dubbiin si galte keessaan dheeyxanii mucaa kana waatti himuudha malee mucaan tun intala dubaraati ganaa waa hiree eeggatti obboleettii teenya gara amantii biraattillee gama keenya dhufne faamilii sii warra isii dhale caalaa fiqqabuu qabna hamtuu sii dho'isuu qabna toltuu siitirra jajjabeessuu qabna mucaa tana guddifachuu qabna jenneeti keessaan dheeyne gorsine malee as gubbatti maama bayaan gana ajandaa biraa fidee dhufa aya amala maama bayaan hin beektanii isin as gubbaatti teenyee gaafa ni abaaree bar jennee dubbannu gana nu kana takka akkam gootana hay akkam gootana haya Khalifa amma surprise takka ustaadaan zaanuu si qaba haala kana yooti haala kanaati yooti Abu Sabraddiinis manguddoo ta'uu deema Hamzaan dubbisuu deema keessaan dhumuu deema aruuza kiyyasii yaama booniyyuu inni akkana booyuuf anaa fuudhuu deema akkam biraa laalta. Tiyyaan booyuu jira tiyyaan waan hin taane an deeme boo Hamzaa Sheekh Jaabir maal qabnu jettati. Lakki Ramushaanis dhukkee rooba keessa dhukkee kaasuu deema hedduu tanan fayyadamuu deemaati. Hiraata bareedaan jaartii tiyyaaf godhu jira sii galee.
laal waan Iraata mi'aawaa iraata ajaa'ibaatiin godhu jira. Ustaadaan jaa qayyimee akka waan qubna garii takka qofaan dubbadhee isin irraa deema anniin baha yeroon qaraatii xiyyaa geesse jarri kun lamaan namni booniyyeefis namni dubbachuu hin barbaachisu waa hin arge keessa jarri lachuutu sigalee yaada wajjin jiran booniyyee gartee akkana itti isa himattee isin agarree garuu ammoo reefuun tana akkaataa maama bayaansi dubbataa jirti san ture santu gartee sanirratti namni yaada kannachuudhaa fi invaayitii naagitee buleetii ol seen ammoo adeemsa yeroo dheeraa keessatti uumama bayaan dongora ni qaba sirriitti dhibbaa dongora hedduu qaba kan gartee kaan ammoo rabbii isa gaafata ilmi namaa hanga danda'uun asii haa godha sigalee karaa bifa kabajaa qabuun asii haa gootaaf yoo inni dide immoo itti niitu waa takka godhuu hin dandeessu waan ta'eef dirqii godhuu hin dandeessu. Jarri kuni wajjinis ni taphatan geemii hunda walitti ergatanii guyyaa meeqan harki'an ammoo guyyaa lama sadii harki'an isaanii walitti ergatee wajjin taphatu. Amma Abu Sabradin dhiifama habibii haasawaa si kute gaafii tokko qofan si gaafadhameen. Mannashaa dhumti kaa'umsuunti Muhammad Bayaan karaa gadhiisuu jalqabe maalirraa himee jalqaba dubbee jira akkasuma. Jirin sheekha. Taboo yaa xiyyaadha Hamzaa kan maalirraa hin qabne si yaa xiyyaadha. maaliif nama laa hiitaan goohe Maalirraa hin qabne isa qo'isin. Bar isin yaaquu deema. Bar inni badii boonii irra deebisuu deema. Bar rakkoon isaa. Yaa habibi nama biraan gaafataa jira maal taate callisee ta'e wanni gaafadheen. Ajanda laaquuf deemta kaa sheekha. Oromoo maal boonii irraa qaba rabshaan isin ooftan maali Khalifa jarana Assalamu alaikum. Khalifa assalamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi Hussein wabarakatuh. nama kun akkanuma maali Akka qofa yoo carraa naa kennite waa jedhu Oi nama dubbachuu jira kaa ustaaz. Ustaad Abu Sabraddiin fixanne barreeffamaa wajjin. Oromootiin. Laal dubbiin akkuma abbaan godhe taati jarri kuni walillee hiikanii addallee bahanii garuu ammoo ijji waanuma garti guriisa waanuma dhagahaa jarri lachuutu wal faffadhan boo laayifii jala guyyaa meeqan isaan arkiyan ijjitiyyaa tura gaaba sigalee wajjin haasawan osoo isiinis hammeenya isa qabaatte itti huun ergettu ammoo gamanarra goronni gamasirra godhulleen sirriidhaa miti ija takka qofa waa laalulleen dogongora ija tokko qofa waa laalina warra gizee hedduu kana dura namoonni hedduu waa darbatee jarri wali dubbatee ilma wajjin taphatu jira. Abu Sabraddiin dubbii teessii gajjabeessuudhaaf amma xiqqoo dura boorii geessi mamma bayaan hoocuun irraa jijjiirii eessattiin sirraa jijjiiraa shaawara dhageessii irraa jijjiirii jechuu ture dubbatee. Jarri kun laalme ifi isaaniitiif nagaa qaba jarri an kanuma qurxaa guurratee dirree goggoyduu sanarra olii kanaan na dhibuu jira namni wallahi. Obboleessi keenya gaafa Naafete gara tokko dhufne Abu Sabraddiin itti oofe naafete gara tokko dhufne. Yoo dandeessan an amma laal maama bayaan nin deeggarachuu miti. Kunoo nama kuma shanii fi dhibba takkaa jira hin deeggaru akkaataa inni itti jiru kana gonkumaa hin deeggaru. Garuu ammoo isa xiqqeessuun nam fayyadu. Isa xiqqeessuun nam fayyadu isaas hin fayyadu namallee hin fayyadu. Yoon danda'e gorsee waan isa akkana godhusan irraa hubadhee sirreessu yoon dadhabee immoo tiyyarraa qabadhee irraa fagaachuudha malee isa xiqqeessuun nama fayyadu jechuudha. Jara keenya bashoo yoo mana keessatti ol garagaltee hulaatti qabattee mataa keessa dhooytee qeerransa sittaati beera. Nama tokko bakka inni turellee ni beeytanii humna maleekaa miti namni kuni humnaa olillee jumatti hin dhiibatina mirga qaba akka gartee dhuunfatti. Akka shari'aatti immoo waan shari'aan jettutti himtee yoo inni dhiisuudha malee sigalee gisee hunda jala deemtee xiyyatti darbuun dogongoraan ja'an akka xiyyatti galatooma. Ibsa abbaa jaalalaatti itti aana. namatti naafuu miti